Harka fuunee shamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaaf jaallattoonni Finfinnee Maltiimiidiyaa. Guyyaan har'aa Facaasaa Hagayya 15 bara 2023 yoo ta'u, oduu har'aa isin biraan ga'uuf qopheeffannee jirra. Odeeffannoo qabnu faana kan isin waliin turu ana Hagaa Jimaatii. Haga dhumaattiin waliin turaa jechaa mataawwan odeeffannoo har'aa qabannee jirru keessaa Shawaa Lixaa Aanaa Ejereetti lagni Awwaash guutuun uummata dhibbootaan lakkaa'aman buqqaasuu, obbo Andaargaachoo Tsigee haalli biyyaa isaan waa yaaddesseef biyyaa baqachuu fi Ameerikaatti balaan abiddaa magaalaa tokko guutummaatti dhabamsiisuu dabalatee gabaasaalee kaan of harkaa qabnaa nu waliin tura. Shawaa Lixaa Aanaa Ejereetti lagni Awwaash guutuun qe'ee qonnaan bultootaa hedduu mancaasuun gabaasame. Lagni Awwaash guutuun lolaan maasii qonnaan bultootaa irra dambali'uudhaan qabeenya hawaasaa hedduu mancaasuu himamee jira. Miidhaa lolaa kanaan uumameen abbootiin warraa 657 qe'ee ofirraa buqqa'uuf akka saaxilamanis gabaasichi ifoomseera. Balaa lolaa kanaan hawaasni hedduun qe'ee irraa buqqa'uu cinatti oomishni uummataa akka malee barbadaa'uu isaas gabaasamee jira. Hawaasni sababa balaa kanaan buqqa'ee deeggarsa akka barbaadu kan himame yennaa ta'u, qonnaan bultoota qe'ee ofirraa buqqa'aniif tumsi taasifamuu akka qabu gaafatameera. Midhaan lafa hektaaraa 500 ol irratti misoomee kan mancaase balaan lolichaa egeree jireenya qonnaan bultootaaf yaaddoo uumuu eeramee jira. Qaamoleen deeggarsaaf hawaasni uummata miidhaan kun irra ga'e qaqqabuu akka qabanis gaafatameera. Oduu itti aanuun obbo Andaargaachoo Tsigee haalli biyyattii waan isaan yaaddesseef biyyaa baqachuu himanii. Hangaan naannoo Amaaraa hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru jabeessuu keessatti qooda jabaa bahachuun himamu obbo Andaargaachoo Tsigee biyyaa baqachuu beeksisanii jiru. Turtii facaasee har'aa BBC waliin taasisaniin haalli biyyattii nageenya isaaniif gara sodaachisaatti waan deemuuf baqachuu akka qaban hubachuudhaan amma biyyaa baqatanii akka jiran dubbataniiru. Hangaan kun rakkoo naannoo Amaaraa keessaa akka furamuu qabuuf Abiy Ahmediin gaafataa akka turanis ibsanii jiru. Oduu itti aanuun mootummaan fudhatamummaa badii isaatiin dhabee humna qawweetiin deebisuuf yaalii taasisaa jira jechuun haalicha qeeqanii gadduu Andaargaachoo walgahii mana maree ministeerota Itoophiyaa irratti kaasaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa wixinee labsii yeroo ariifachiisaa raggaasuuf walgahii ariifachiisaa cufaa kaleessa Hagayya 14 bara 2023 gaggeesse irratti miseensota mana marichaa keessaa tokko pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii Gadduu Andaargaachoo haasaa taasisan ijoo dubbii ta'ee jira. Obbo Gadduun haasaa isaan taasisan keessatti karaan rakkoolee biyyattiif fala ittiin kennamu keessaa inni ijoon marii siyaasaa taasisuu fi furmaata siyaasaa laachuu qofaa jedhan. Labsiiwwan yeroo ariifachiisaa kanaan dura biyyattii keessatti labsaman rakkoo hiikan tokkollee hin jiru kan jedhan obbo Gadduun waraanni Tigraayitti waggoota 2 oliif gaggeeffame kan dhaabbate marii siyaasaadhaan ta'uu yaadachiisaniiru. Waraanni Tigraayitti gaggeeffame lubbuu lammiilee hedduu galaafachuu kan kaasan Gadduun badiinsa waloo hedduu booda mariin siyaasaa yeroo eegalamu rakkoon ture salphachaa dhufuu dubbataniiru. Rakkoowwan siyaasaa humna qawweetiin hiikuu danda'ama otoo ta'ee Itoophiyaan biyya nagaa taate turte kan jedhan obbo Gadduun rakkoo jiru humnaan hiikuuf labsiiwwan yeroo ariifachiisaa hedduu labsamanii komaandii poostii lakkoofsa hin qabne kutaalee biyyattii hunda keessatti hundaa'e socho'us rakkoo hiikame tokkollee hin jiru. Itoophiyaa keessatti abdiin nagaa muraasallee kan arganne naannolee karaa siyaasaan hiikuuf yaalii taasifamettidha jedhani. Haasaan isaanii irra deddeebiin afayaa'ii fi miseensota mana marichaan akka addaan citu kan taasifaman obbo Gadduun rakkoowwan bu'uuraa naannoo Amaaraatti uumameef sababa ijoodha jedhanii kan kaasan kufaatii paartii isaanii paartii badhaadhinaa ta'uu himaniiru. Irra deddeebiin paartii badhaadhinaa irratti qeeqaa qaban kan dubbatan obbo Gadduun mootummaan badhaadhinaa ammallee badiiwwan waggoota 5 darban irraa barachuu dadhabuun isaa kan isaan ajaa'ibu ta'uu kaasanii jiru. Mootummaan aangoorra jiru ofiisaa rakkoo siyaasaa uumaa kan jedhan obbo Gadduun rakkoo sana ammoo karaa siyaasaatiin hiikuu mannaa humna waraanaan hiikuuf socho'a. Haalli kun amala mootummaa amma jiru ta'eera kan jedhan haalicha qeequudhaan obbo Gadduun dubbataniiru. Haasaan isaanii gaaffii adeemsa miseensota mana marichaa afayaa'ii itti aantuu mana marichaan addaan cituu dura yaada furmaataa dhiyeessan keessaa tokko ammoo raayyaan ittisa biyyaa haalduree tokko malee gara kaampii isaatti haa deebi'uu jedhaniiru. Mootummaan fudhatamummaa badii isaatiin dhabe humna qawweetiin deebisuuf yaalii taasisuun raayyaa ittisa biyyaatti fayyadamaa jiras jedhanii jiru.
Kana malees hariiroon uummata Amaaraa fi paartii badhaadhinaa gidduu jiru sadarkaa suphamuu hin dandeenyetti waan gaheef bulchiinsa yeroo humnoota Amaaraa hunda hammate atattamaan akka hundaa'u gaafatanii jiru. Obbo Gadduun pirezidaantii naannoo Amaaraa fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ta'uun tajaajiluu isaanii alatti hanga yeroo dhiyootti gorsaa nageenya muummee ministeera Abiy Ahmed ta'uun hojjechaa turani. Oduu itti aanuun qindoominii raayyaa ittisaa Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaa Kibbaa wallabdee naannawaa kan hammeessu ta'uu Chaayinaan ibsite. Hooggantoonni Ameerikaa, Jaappaanii fi Kooriyaa Kibbaa jimaata dhufu kaampii Daaviditti kan walga'an ta'uun eerameera. Biyyoonni kunneen damee teekinooloojii fi raayyaan ittisaa inisheetiivii haaraa ni ifoomsuun kan eegamu ta'uu CGTN gabaasee ture. Walga'ichaan dura ministeerri alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan, ministeera alaa Jaappaan Yooshimaasa Hayaashii fi kan Kooriyaa Kibbaa Paark Jiin marii taasisuu isaanii ministeerri alaa Ameerikaa beeksiseera. Ajandaan walga'ii jimaata irratti mari'achuu isaanis eeramee kan jiru tumsi mootummaa fi raayyaa ittisaa biyyoota kanneenii nageenya naannawaa kan fayyadu ta'uu akka qabu ministeerri alaa Chaayinaa ibse. Tumsi sadeen kun qaama sadaffaa irratti kan xiyyeeffate yookaan biyya kamuu kan miidhu ta'uu akka hin qabne yaadachiiseera. Oduudhumaatiin Ameerikaatti balaa abiddaa bosona Maahoyyii magaalaa Lahayyanaa mancaaseen hanga yoonaa namoonni 96 ol du'aniiru. Balaa abiddaa akkaan hamaa ta'e tibbana Ameerikaa Hawaayii mudateen lubbuun namoota du'anii 96 akka ga'e kaleessa CNN gabaase ture. Maahoyyii keessatti kanaan dura asheetaaf habaaboowwan babbareedoon argamaa turan balaa abiddaa garaa nama nyaatuun manca'aniiru kan jedhu gabaasichi. Balaa abiddaa waggaa 100 keessatti akkaan hamaa fi rifaasisaa ta'e kanaan miidhaa guddaan dhaqqabuun ifoomseera. Balaa abiddaa kanaan lubbuun namoota 96 darbuu qondaaltonni dilbata dheengaddaa ibsan. Gartuuleen gargaarsaa reeffa namaaf saawwaa barbaaduu itti fufanii waan jiraniif lakkoofsi namoota du'anii kana caalu akka malus akeekeera. Bulchaan bulchiinsaa Hawaayii Joosh Giriin akka jedhanitti lakkoofsi namoota du'anii kana caalu akka danda'u akeekaniiru. Ammayyuu namoonni achi buuteen isaanii dhabame hedduu waan ta'eef lakkoofsi kun dabaluu akka danda'u yaadame. Balaa uumamaa Hawaayii mudate keessaa kan abiddaa kun isa hamaadhas jedhan. Kan gochuu dandeenyu warra lubbuun jiran deeggaruudha. Amma xiyyeeffannoon keenya yeroo dandeenyetti maatii gargar faca'an walitti fiduu, manaa fi wal'aansa fayyaa akka argatan gochuudha. Sana booda magaalattii deebisnee ijaaruutti deebinaa jedhaniiru. Hojjettoonni lubbuu baraaran saroota foolii suufan fayyadamuun magaalattii abiddarraa hafte keessa barbaacharra jiru. Hanga ammaatti hojjettoonni lubbuu baraaran magaalattii keessa 3% qofa akka sakatta'an himan itti gaafatamaan qajeelcha poolisii Maawee kan ta'an Joon Pileetar. Eenyummaa isaanii adda baasuuf kanneen balaa abiddaan du'an qorannoo qaccee sanyii DNA gochuu qabnaa kan jedhan aanga'aan kun hanga balaa mudate eenyu keenyayyuu ammatti hin beeknu jedhan. Namoonni hedduun balaa abiddaa kanaan baqatanii gidduu gala yaadannoo waraanaa Mahawwee keessa qubsiifamanii jiru. Balaa abiddaa kanaan manneen 2,000 ol ta'an gubataniiru. Gubataan konkolaattotaa tarree galanii dhibbootaan lakkaa'aman suuraan isaanii miidiyaa irratti facaafameera. Guutummaan magaalaa daaraa ta'ee suurri mul'atus haalaan qoodamaa jira. Dhugumatti suuraaleen abiddaan barbadaa'an yoo argaman balaa namaa kamuu naasisudha. Magaalaa Mahawwee abiddaan mancaatee deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 5.5 akka gaafatu tilmaamame. Magaalaan Mahawwee qarqara bishaanitti kan argamtudha. Gamoowwan seena qabeeyyiin waldaaleen hundisaa daaraa ta'eera. Bakkeewwan turistoonni daawwatan manneen daldalaa fi riistooraantiiwwan hunduu gubatee lafatti dabalameera. Feelsiyaa Joonsaan qaama Maawee kan taate magaalaa Kuhuluyyii keessaa mana maxxansaa qabdi turte. Qabeenya balaa abiddaa manca'e kana iddootti deebisuuf duula galii sassaabuu eegaltee jirti. Maatiin ishee magaalaa Lahaayinaa balaa abiddaa kanaan miidhamteerraa waan ta'aniif deeggarsa hedduu walitti qabuu dandeesseetti. Garuu deeggarsaa fi meeshaalee garaa garaa walitti sassaabde qabattee seenuu hin dandeenye. Sababiin ammoo qondaalonni akka hin eeyyamneef himti. Markaboonni qarqara bishaanii jiran hedduun isaanii abiddaan waan manca'aniif karaan ittiin deeggarsa geessan rakkisaa ta'uu BBC'n gabaaseera. Eegaan dhaggeeffattoota keenya oduun guyyaa irraa qabannee jirru kan hangammaa dhaggeeffattan ture. Qophiilee keenya biroon hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.